yookiin jal'aaba magaalaa Horiifree sadii itti gaafatamaa dhimma dubartootaa. Asli itti gaafatamaa dhimma dubartootaa godhaa sababni isaa inni kun dubartoota halkanii guyyaa halangee yeroo bittiin garafa waan ta'eef garuu ati namaa waliin na buusuu kanaaf dhiifama na gaafatta boodarra. Isa maali Nasrii Aanolee mootu itti gaafatamaa. Reediin amala bineensaa keessaa amalaan leenca fakkaata yoo jenne asliin amala bineensaa keessaa bakka duwwaa fakkaata itti gaafata. Maal fakkaata? Reediin leenca fakkaata. Reediin leenca biree ofii. Reediin amala bineensaa keessaa leenca fakkaata yookiin leenca bee yoo jenne asliin hoo amala bineensaa keessaa bakka duwwaa fakkaata. The Saibation Aslation ajala badation an akkasitti hin beeka. Wayya wallahi garra maaliin godha gaama ingiliffa daangaa darbe na gaafattee bar. Don't talk bad him for these people in the abo place again ranching. Eegallee maal gaafin jaalala faallee wanti dhidhiyaatu tokko mul'ata. Maaliif sababa miidiyaa irratti hin baasiniif namni siingilii na se'a. Mudannoon akkasii baay'eedha kaata akka lama hin jedhu beektee namoonni hedduu namoota. Namni haala qal'aa jaamu kiiloo meeqa? Kiiloo 30. Kiiloo 30. Okay. Kilaasii ati keessa jirtu kubbaa meeqaatu guuta? Hin beeku hundee maal taate isaa? Okay. Namni tokko arba siif kannee akka hin gurgurre namaafis akka hin kennine yoo siin jee akkam goota? Arba kana. Nin jiraachisareetti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum 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 bum. Ashama harkabuun kabajamtoota jaalatamtoota akkasumas daawwattoota keenya kan amantii musliima taatanii akkasumas waaqeffataa fi kiristaana taatanii kan sabaan Oromoo taatanii saba biraa taatanii maatii keenya jalatti argamtan hundi keessanuu salaamanni keenya kan onni irraa burq isin bira haada qabuun isiniin jaa. Egaa akkumaan beeksisa isinii maxxansee turetti keessummaa tokko qablaa takkaa miti. So keessummichi sunillee kan YouTube irratti oduu tamaaje isiniif oduulee adda addaa isiniif fiduudhaan beekamu akkasumas TikTok irra jaama Facebook irrattis akka waan aktiivistii lafa fakkaataa isuma gaafanna sadii. So inninis Reedii Adam jaama mee dura irratti Reedii yeroo tante aarsaa gootee sagantaa xiyyeetan irratti hayyamamaa taatee hirmaachuu keetiif hedduu galatoomi isin jaa baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nayde abdii akkam nagaami akkasumas hordoftoonni kee nagaa jiruuf siin jecha affeerraa jabaa kana naaf gootee mana koo dhooyitee dhufuu keetiif artis ulfaadhu galatoomi siin jedha. Inshaallah asuma wal barnoota gaarii hordoftoota keetiin dabalatee siinis galatoomi waan naaf feerteef. Tole Reedii ulfaadhu. Meereedi durarratti of ibsuun ni ulfaataa namni yeroo of ibsu toos garuu mee gabaabsiti of ibsi Reediin eenyu eessa dhalatee akkasumas Reediin eessa jiraata? Egaan akkuma ati jette of ibsuun ni ulfaata garuu salphumatti immoo of barsiisuudhaaf ani Reedii Adamin jedhama akkuma isin beektanitti nama sooshaal miidiyaa irratti fayyadamuudha sooshaal miidiyaa jiru kamuu ni fayyadama. Ani kanin dhaladhee guddadhee godina Arsii Aanaa Diksiis magaalaa Bullaallaa jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhee achuma keessa akkuma nama kamiituu barachaa sadarkaa barnoota olii gadi jejjedhaatuma yeroo ammaa kana jireenya baqaatiin biyya Ijipti yookaan Masrii magaalaa Kaayirootiin jiraadha. Namni nan beekne hedduun hin jiru garuu yoo nama haariyaa jiraate barsiisuudhaaf jecha. Galatoom Reedshaa mee Reediin jiruu baqattummaa tana eefa jalqabte waggaa meeqa jetti gaafin itti aanu? Egaan jireenya baqattummaa kana akkuma eegaleen ani baay'isawee osoo biyya alaa kana hin dhufin sooshaal miidiyaa kana hin fayyadama ture namni hedduu 2016 fi 15 keessa alaa na beeka ani garuu 2017 keessa biyyaa ba'e amma baatii yookaan waggaa 5 fi baatii muraasa lakkoofsisee jira biyya baqaa kana keessa jechuudha. Biyyaa ba'uun koos kan jalqabaate akka boodarra gaafin kun naan dhiyaanne. Tole galatoom. Reediin mee maatii keetiif meeqa faadha itti gaafin itti aantu?
Ijoollee meeqa qabdan akkasuma reetiin kan meeqaffaati? Waan ajaa'ibaa maatii keenya nama 9 qabna. Abbaan kiyya ijoollee 9 horee. 9 keessaa ani ilma afuraffaati. Kan hunda keessa immoo waan isin ajaa'ibu dubartii qabnaa warri jaarsan qabna illee asumaan miskola naa godha. Dubartiidha hundi isaaniitu aanaa fi nama tokko qofa dhiira 7 dubartiidha 2 qofa dhiira jechuudha. Soddaa baay'ee qabnalleedha kan amma boodallee baay'ee warra nagaa. Wal jabeeffannaa shaakkii. Okay. Gabbara gabii goottaa yaa. Galata bireeshaa. Mee YouTuber eefamanattee reediin hangam geessi maaltu itti siqa kaasee YouTuber kanatti seenuudhaaf? YouTuber erga banee turee jira garuu YouTubni kun isa jalqaba osoo hin ta'in isa biraati. YouTuber yeroo jalqaba 2017 waan akkasii banee YouTubni suni waan isi ajaa'ibu keessa YouTuber seenne malee waa'ee YouTuber hin beeknu yeroo sanii email makiyya kan ittiin YouTuber guddifadhe hin beeku subscribe gara 300 olii horadhe garuu mootu gaafa mobaayila jijjiiru achi waan na jala jijjiirame email irraan fadhee mobaayilin na jala badde achi bifa haaraan yeroo sanitti subscribe 300 jechuun kan ulfaata laal subscribe kana ummata keenya akkatti barsiifanne nuufi warra miidiyaa kanatu beeka itti arrabsamne itti tolfamne haa ta'uti inni kun bara 2018 baname ergasi yeroo tokko tokko hojjechaa yeroo addaan kutellee hedduutu jira walumaa galatti 2017 irraa eegale waa'ee YouTuber kana. Wow. Mee reedii YouTuber kana eefa itti seenee durumarraa'u ati reakshinii adda addaa hojjechuu turte moo diraamaadha moo maaliin hojjechuu turte yeroo dura? Jalqabni YouTuber keenya diraamaadhaan eegale. Gaafa jalqaba eegalu diraamaadhaan eegale. Diraamaa kana osoo hojjennu jaalatama guddaa hawaasa biraa argannee YouTube qofa osoo hin taane Facebook irrattis hojjechaa turre. Garuu mootu waan nu rakkise tokkotu ture. Viidiyoo nuti amma gadhiifne daqiiqaa muraasa booda Facebook irra faca'uudhaan viidiyoon keenya YouTube irratti daawwiin isaa gadi bu'e. Achumaan bakka abdii kutanarra geenye bifa biraatitti jijjiirree bifa dhimma siyaasaa odeeffannoo tokko tokko wanta kokkolfaa tokko tokkotti deebise malee duraan diraamaan eegale gaafa dura eegalu entertainment jedhee banee yani gaafa banu garuu mootu ijoollee Oromoo keenyan beektaa viidiyoon achitti 200 200 ka viidiyoo miliyoona 12 Facebook irratti ilaalame wayitu jira viidiyoo keenya booda screenshot isii erguu danda'a Facebook irratti miliyoona 12 ilaalame booddee screenshot bakka sii tolu siifin erga YouTube kiyya irratti immoo 48 qofaan ilaalame si ajaa'iba screen kee irratti argamu booda siifin erga waan ajaa'ibaati waan akkana kana abdiin kutachiise Facebook irratti sadarkaa kana ilaalame wallahi waan akkana waan kana ilaalame hedduu abdiin namni viidiyoo itti lafee hojjetee akkasitti itti lafee yeroo YouTuber irraa fuudhanii ichirratti yaada takka malee darban bar haalaan nama aarsa silaa xiqqishuma muranii liinkii silaa yaa akkasii liinkiin kaan liinkii inumaayyuu loogoo isaanii fayyadamanii yoo Facebook loogoo isaanii fayyadaman tanaa bar hedduu nama aarsa yoo dandeessan please warri waan akkasii gootan hin godhina haalaan viidiyoo jechuun haalaan nama daddabsiisaa silaa daleeytanii agartanii guutuu fuutanii Facebook irra nama jalaan fiinaadha yoo dandeessan liinkii ishee godhaaf yoo daddabdanii immoo dhiisaa tolee riitii shaagalatoon mee diraamaan keessan kan daleeytan sun mata dureen isaa maal jaa ture kan jalqaba suni kan amma nama hedduun daawwatame kan jalqaba ture waan gabaabadha maaltu fakka ture namni ammaa gulo gaafa mobaayilii argu gadi jedheetuma goroggoraa beektaa akka nama yookaan gaddaa jiru yookaan immoo salaataa jiru osoon ani gadi jedhee mobaayilii goroggoraa jiru namni salaatu wayii na duuban dhufee waan salaataa jiru see natti hidhatee salaatee garuu ergasii yoo anjalaa deemu usulla shitaan rajiim jedhanii gabaabaa akkanaatiin eegarree baay'ina gaggabaabaa hordoftoota guddaa horate Tole reetsiyaa bee galatoon mee reediin mudannoo gaa namni jiru baqattummaa keessatti hin qabne hin jiru reedii mee mudannoo maaltu kaayiroo keessatti mudateeti? Mudannoo bareedaa wayii qaba ture garuu baasuu hin barbaanne miidiyaa wayii irratti intarvii godhee ammatti waan gadhiifamee hin jirreef mudannoon sun baay'ee kolfisiisadha. Birraa inspaayirii namni hin beekne hin jiru birra irratti haasa'ee amma gaafa mudannoo san deebi'ee jedhee waan xiqqoo sirriin dhufneef viidiyoo sun gadi hin dhiifamne akka mudannoo kana jalaan himne dhee waadaa nagalchee mudannoo sanuma seene waan ta'eef
na of kolchaa mudannoo ammatti dubbachuun barbaadu birra irratti guyyaa biraa akka dhaggeeffatan sillee asumaan si affeera mudannoo baay'ee gaddisiisaa fi kolfisiisaa ture ani isa malee nan mudanne ammatti waan sobuu hin dandeenyeef na of kolchi. Taate abshiraayee bira kun ni eegganna saluma eeggannaa galatoomi. Gaafiin itti aantu gaafii daawwattoota irraa siif dhufte reediin qura'aanaa hanga rabbi siif laaffise nu qara'ee yookiin nu afeerii jettii koomantiiniin mee reediin qura'aanaa hanga dandeesserraa hanga rabbi si dandeesserraa daawwattoota jajaa maskiina dhufee dhiiroo quraana amma dhiifama dhuguma ani qara'een jira hedduu sin qaraane garuu juuza muraasa walakkaa irraa qara'ee jira hanga qara'amurraa garuu ammatti dhiifama guddaa naaf godha ani tokkoffaa uduu an qabu quraanni callifamee hin qara'amu intervirra jirraa itti dura naaf himtee ittiin qophooyne waan ta'eef silaa namni udu'atee qara'a waan ta'eef callisamee karamarra deemamaa hin qara'amu na of kolchaa garuu quraanaa nam hunda sin qaraane imaama sheeka gabboo isanis miti garuu immoo maatirraa duraan akkuma ijoolleen ergamtu san hanga juuza muraasaa qara'ee jira walakka sin geenne yaasin juuza saddee waan akkasii irratti hin dhaabe kanaaf dhiifama quraanni yaa tapha taatee isiniif hin qara'u rabbi haafizul quraan sagantaa quraanaa irratti affeeramee isinii qaraa inshaallah sagantaa quraanaa irratti isiniif qaraa jee jira tole ulfaadhu. Gaafiin itti aantu tunis gaafii uummataa keessaa fudhadhee reedii haadha manaa ni qabaayii akkasumas ijoollee hoo ni qabaayii yoo qabaatee maaliif nun garsiisne maaliif miidiyaa irratti nutti mul'isne eeyyan dhugaadha gaafiin kun yeroo hedduunaaf dhiyaata deebis itti laanne garuu har'a gaafilee hedduu waan sidideef kana siif hin deebisa ani haadha manaas ni qaba ilmas ni qaba ilma tokkoon qaba daa'ima waggaa tokkoo fi tiktok irra baasee jira yubaayizawee mucaa kiyya waggaa lamaa fi cinaatiin qaba maaf miidiyaa irratti hin baasne kan jedhu garuu gaafii nama hundaati yeroo hedduu ani haadha manaa kan fuudheef miidiyaan daldaluudhaaf yookaan ittiin beekamuuf yookaan viyuu gaarii fi laayikii koomentii argachuuf osoo hin taane haadha manaa wanni jedhamu manaaf dubartii manaa waan jedhamu yookaan warri amaaraa yebeetin mabeet waan jedhan san argite waan saniif jedhee waan fuudheef ilma kiyyas daa'ima kiyyas miidiyaa irra ba'ee yeroo faaruun dhufu qofa faarfamee garuu guyyaan arrabni dhufullee jarri waan narraafuu hin dandeenyeef annama keessayyuu namni siyaasaa beekte maatii ofii sirriitti eeggataan siyaasa sirriitti dubbadha keessattuu miidiyaan anaa fayyadamuun digeessanuun argita waa'ee siyaasa waa'ee qeeqa mootummaati gaafa mataan kiyya gad dhaabbate ilmi kiyyaaf jaartiin kiyya yoo mataan gad dhaabbate haamileen baay'ee tokko gannaa bu'aa waan ta'eef sababa saniitiif dhiyeessuu hin barbaadu miidiyaa irratti ammattis of durattis waan san hin godhu ani miidiyaa irra bahee gaafan dubbadhu jaartii barbaade jedhee hin lallabne maaf akka nama jaartii hin qabnee godhattanaan jedha beektaa namni ani hin qabu koottaa wayin jedhe kophaa kiyya taa'ee haasa'uun jaartii dhabuuf jaartii qabaachuu adda nama hin baastu kanaaf ani jaartii miidiyaaf osoo hin taane manaaf hin fuudhee kan jedhu deebii kana deebisuu barbaada. Namoonni beekte yuutuubiin maan hojjetannee maali jedhaan ani yuutuubiin hojjetachuuf hin fuune ani yuutuubiidhaan yoo ta'e hiriyoota shamarranii baay'ee qaba akkuma namoota kaawwaniin jiraami hiriyaa noormaaliin jechuudha warri dandeettii aartii qaban warroota akkasii wajjin hojjechaa jira dubartoota mul'adhee jechuudha kanaaf malee dhimma biraatiif miti dhoksuuf waan akkasiif isinitti akkam fakkaata. Maashaallah dhageessanii jirtan rabbii wajjii abulchu jaatii koomentii godhaa fi tolee reedshaa maashaallah bikkaan siyaagoo ilma keetis ilma abbaa caalu siyaa godhu mee eefa haadha manaa kan qabaattu ta'ee mudannoon jaalalatee san keessatti isin mudatanii jira. Mudannoon jaalalaa Allahumma salli ala Muhammadi bakka jechuun an akka dhuunfaa kiyyaatti gaafan biyya irraa bahu maatii kiyya wajjinis ta'ee akka dhuunfaa kiyyaatti fuudhuudhaaf kaayyus karooras hin qabu ture. Garuu immoo osoo yaadin gaafa bultii keessatti of argee kun mudannoo guddaadha. Nama fakkeenyaaf armee kiyya cidha kiyya na biratti godhattaa waan jedhu wayii fa'a anaan dubbachaa turte. Garuu ani immootu gaafa kana keessatti of argu maatiitti bilbiluu hin sodaadhe jechuudha. Maaliif kaleessa isaaniin akkas jedhe anis immoo karoora waggaa 10 ol booda fuudhuu qaba. Bakka barbaadu wayii gahee garuu immoo bakka barbaadu osoo hin gahin waan maatiin naan jedhe osoo hin dhagahin jaalala keessatti mul'adheetuma of argee maatii sarpiraayiz godhe kuni mudannoo ajaa'ibaati maaliif osoo yaadii waan keessatti of argite tokko beektaa nama dinqaa ani tasas yaadeen beekuun fuudha jedhe fuudhuu qofaayyuu miti waan ajaa'ibaa ilma sin dhalchedhe osoo yaadiin ilma argadheetuma of arge hedduun ofitti gammada amma garuu mudannoodha kunummaanuu waan yaadiin ta'e waan hundi beekte osoo yaadiin
Maashaallah. Budalloo tuluun budalloo. Yaa'u kaani kaamaal isinitti maree fakkeenyaaf akkuma amma ati na gaafatte sanii beeyta namni hedduu waan ani miidiyaa irratti hin baasneef waan jaartii hin qabne faana see beeyta karaa irratti faa hordoftoonni keessi argaami. Wayi osoo jaalala eegallee maal gaafin jaalala faallee wanti dhiyaatu tokko tokko mul'ata. Maaliif sababa miidiyaa irratti hin baasiniif namni siingilii na se'a. Mudannoon akkasii baay'eedha kaa takka lama hin jedhu beeytee namoonni hedduu namoota sarpiraayiz na godhuufaa qophaa'an hedduutu jira. By the way, ka media ko fana to sontane warri kaayiroo tis hedduu hin beeku maaliif mana keessa oolla kaayiroo kanatti hin beekta namuyyuu oolman isaa media hawaasatti kanumaaf hin beekne amma haa baratan gaasuma. Tole Ritishaan isnu himee jira waan hunda galatoomii jennaani mee Ritishaa akka walii galatti Oromoo keessaa eenyu dinqisiifatu akka walii galatti nam tokko akka Oromootti immoo nam tokko nama dinqisiifatu akka addunyaattis nam tokko akka Oromoottis nama tokko Oromoo keessaa. Ani beekamaadha deebiidhaan dubbadhee beeka namni waan fedhanaan jechuu danda'a ilaalcha siyaasaas ta'uu danda'a ilaalcha waan adda addaa qabaachuu mala. Ani namni akka addunyaatittii fi akkuma gandaatittii fi akka Oromootittis dinqisiifadhu Jawaar Muhammad dhugaa rabbi dubbachuudhaaf namni waan jaalatuuf osoo hin taane namni waan ilaalcha adda addaa qabaatuuf osoo hin taane nama jalqaba irratti dinqisiifadhu nama kana jedhee ibsuu hin dandeenye Jawaar Muhammadidha isumaan ibsuu barbaada. Maashaallah nama garuu akka addunyaatti illee na gaafattees yaa akka addunyaatti nam takka akka addunyaatti nama isuma akka addunyaattis godhachuu nama hin jirre tokko dinqisiifachuu barbaada yeroo hedduu seenaa isaa jala deemee dhageeffadha seenaa isaa yeroo hedduu qorachuufillee yaalee ammas irruma jira akka addunyaatti Muhammad Gaddaafittiin dinqisiifadha. Mootummaa Liibiyaa seenaa isaatu baay'ee cimaadha nama Afrikaadhaaf darbee biyya ofiitti darbee waan hedduu gochaa ture siyaasa illee jechuun mala namni waan ta'eef ani san dinqisiifadha akka addunyaatti. Sirri galatoo mee reedi osoon fi yuutuuba kana nama tokkoof daawwattoota kee keessaa kanniif jaamte eenyuuf kannitame? Yuutuuba koo kana dabarsee kennumo. Yaa nama tokkoof daawwattoota keessaa kanniif jaamte dirqama ta'e moosila. Dirqama ta'e. Daawwattoota kiyya keessaa eenyuun kenna namoota hedduu kennaa eenyu muufachise eenyuun dhiisare. Allahumma salli ala Muhammadi eenyuuf hin kenna. Abbaa carraan buuseef kenna. Nama ebalu siin jechuun danda'u namoota hedduu beekaa keessayyuu nama yeroo hedduu irra deddeebina hordofu namoota badhaasa fa'aa qopheessafiitu jira. Kana sani jechuun danda'u carraa wayyoo naa buustanii kenneef suni nasiiba isaaniiti. Carraadhaan jechuun waan bareedaadha. Mee osoonii fi TV hunda keessaa TV tokko keessa hojjedhu jaamte TV kam keessa hojjechuu barbaadda? TV Oromoo keessaa moo? Akkuma walii gala kafeete. Okay, TVlee jiran keessa kan hojjechuu barbaadu Allahumma salli ala Muhammadi ani BBC afaan Oromootiin barbaada. Sababni isaa ilaalcha dhugaa ta'ee fi wanta garana addalla'uu garas addalla'uu hin qabne waan dubbatuuf osoo danda'amee BBC keessa ta'ee natti tola maaliif gama hundaayyuu yaada lafa jiru malee ragaa qabatamaa malee miidiyaa dogongoraanis soba hin gabaasne keessa inni miidiyaa jalqabaati. Sababni isaa garuu waan miidiyaa British ta'e filatti fakkaata. Haala kulli haalaan hundumaafuyyuu ani BBC'n jedha. Waaw galatoomi. Mee osoonii fi Oromiyaa keessaa biyya takka qofa bilisoomsuu dandeesse biyya tan bilisoomsita? Oromiyaa keessaa Finfinneedha. Kan Finfinnee mata namalee kuumbar of jala jira ofiin of bulchaa jira. Finfinnee tanarratti baay'ee aarsaa kaffallee beekte biyya biraa jechuun Oromoo keessa jiraataa jira. Oromootu akka barbaade gochaa jira. Yoo gabroomsellee Oromoo gabroomsa yoo bilisoomsellee Oromoo taroorroo qabdu Finfinnee waan taateef an Finfinnuma tanaan bilisoomsa aangoo wayii qabaadhe. Ayyee reediin amala bineensaa keessaa amalaan leenca fakkaata yoo jenne asliin amala bineensaa keessaa bakka duwwaa fakkaata jetti gaafata. Reediin leenca fakkaata. Reediin leenca biree ofii. Reediin amala bineensaa keessaa leenca fakkaata yookiin leenca bee yoo jenne asliin hoo amala bineensaa keessaa bakka duwwaa fakkaata. Jaldeessa. Jaldeessa fakkaata.
Ani ofii kiyyaa erga leenca ta'e maal na galche. Yaa Rabbii wayi namaa waliin na buusu kunuma kaate akka babde. Haallichi borii ona kun wiisee itti gaafatamu. Asli fuuna illa. Jaldeessi kun inni. Okay, ready. Mee osoon fi kaayiroo keessaa ganda maadii keessatti kantiibaa si godhanii dura maal hojjetame maadii san keessatti? Dhimma ijaazaa irratti hojjedha sila. Ijaazaan biyya kanaa beektaa baay'ee rakkisaadha. Sababni isaa akka beektaa biyyi tun biyya firiidamiiti. Firiidamii baay'ee qabdi. Namni akka horiitti walitti hin galu. Kophaa kophatti dubartiinis kophaa kireeffatti dhiiris kophaa kireeffata. Bakka firiidamii Ameerikaanoo akkasitti waan firiidamii qabdu natti fakkaatu. Dhimma isaa irratti akkamitti hojjedha beekte? Namni akka walitti dhiyaatu kophaa akka bineensaa galee waan arge wal gochuurra walitti dhiyaatee ifaan ifatti waan tokko godhe beektaa dhokannaan kun baay'ee jira biyya kanatti dhokattee akka barbaadu balleessuu dandeetta namni kophaa waan galuuf namni si duuba deebisee hordofu hin jiru waan isaa irratti sirriitti hojjedha waan biraa yaa'ugaa Oromoon addunyaatu ragaa nuuf ba'a waan ta'eef kana san hin jedhu. Mee osoon fi filmii barreessi jaante filmii mata dureen isaa maal jedhu barreessita? Filmii carraa yookaan dandeettii osoo qabaadhe waa'ee nama jiruutu irraa osoo hin taane waa'ee nama hin jirre irraa barreessuu barbaada. Keessayyuu namoota bebbeekamoo osoo hin ta'in namoota saba kanaaf aarsaa kaffalanii beekamtiin argatin fakkeenyaaf qeerroo gandatti namoota argitee barbaaddee jechuudha. Maqaan isaa eenyu jedhama akkamitti ajjeefamette waan san maqaa isaanii ol baasuu danda'uu qabda. Maaliif biddeena isaatiif hin duune fiigichaaf hin duune waan addaatiif hin duune saba kanaaf du'e garuu dhageettis hin arganne bu'aa tokko hin arganne sababa kanaatiif waan akkasiisan barbaada. Nama beekamu qofa leellifamaa beektaa gaafa saba kanaaf aarsaa godhu garuu nama meeqatu ajjeefamee as buuteen isaa dhabamee warroota akkasiisaniif hojjechuu barbaada. Akka warri amma Turkii waan kanaan beekama seenaa biyya isaanii duuba deebi'anii fiilmii irratti hojjetan. Anis waan akkasiisan silaa. Warri dandeettii kanaa qabdan asumaan dhaamsa isin dhaama waan akkasitti irratti hojjechuuf nu yaala. Hin arginan gammaa nama akkasitti hojjete. Yaa hin jiru. Sirrii. Galatoom Reeshaa. Okay. Osoon fi namoota sadan kana tokko Aslii lama Muhammad bin Aljaziiraa sadii Nasrii Aanolee isaan kanaaf bakka kanniif jaamte ati aangoo qabaattee bakka tam kannitaa fi bakka sadan kana keessaa tokko itti gaafatamaa paarkii Jaldeessaa lama itti gaafatamaa magaalaa Re'eef Horii sadii itti gaafatamaa dhimma dubartootaa. Isaan qoy gammadaala. Irra naa deebii filannoo aangoo kennuufiisan. Okay, filannoon aangoo kennuufi tokko itti gaafatamaa paarkii Jaldeessaa lama itti gaafatamaa magaalaa Re'eef Loonii yookiin jaldaaba magaalaa Horiif Re'ee sadii itti gaafatamaa dhimma dubartootaa. Asli itti gaafatamaa dhimma dubartootaa godhaa sababni isaa inni kun dubartoota halkanii guyyaa halangee yeroo bittiin garafa waan ta'eef garuu ati namaa waliin na buusuu kanaaf dhiifama na gaafatta boodarra. Isa maali Nasrii Aanolee mootu itti gaafatamaa Jaldeessa moo maal jette sila? Paarkii Jaldeessa godha Jaldeessa dhiisisiisu inni Aljaziiraan immoo muuxannoo waggaa dheeraa biyya alaa kana turuu waan qabuuf ra'ee biyya arabaa tana jirti beektaa waan san irratti leenjii haa kennuuf. Ati diinummaa nagara kee kun maali koon maal ummata waliin na buusu akkas na gootaniiru laa ilaaha illallah. Sarraa dhala ideeyaa akka dhali nama keessa kan beekdee na goote barqalaas. Tole galatoomii Reetishaa. Mee osoon fi maallaqni afaan qabaate birriin maallaqni afaan qabaate mee maal jedhu dubbata Reedi? Maallaqni osoo afaan qabaate moo? Allahumma salli ala Muhammad yaa boo maallaqni shayxaana. Waan fasaada afaan qabaate ittiin na fasaadi siin jedha beekta ittiin na fasaadi jechuun maal jechuudha afaan Oromootiin ittiin na iyyaalummaa duriyyummaa bakka waa balleessi si godha beekta namni waa kiisaa qabu beekta argetti gama sila afaan qabaate maallaqni waan gaariin dalagi keeriin na dalagi siin hin jedhu.
Tiin raahisiisiin jedha yaa waan akkasii dubbata. Tolee galatoom. Okay. Gaafiin itti aantu gaafiilee tana daddaftee sekoondii shanii naa deebisuu qabda aga gaafii fudhaniiti. Daftee naa deebisuu qabda yeroo nan dubbadde afaan irratti jechuudha. Okay. Eegaluuf hin deemaa. Kaayiroo keessa ifaa tiraafikaa meeqaa jira? Hin beeku. Dafi. Hin beektu. Ayyee. Yeroo dura konkolaataa yaabbattu maaltu si dhagahame? Dasna hedduunatti tole. Okay. Yeroo osoo amma maallaqa doolaara 50,000 argatte laaqana maal nyaatta? Hin beeku. Natti muddite akka ni filatte maaliin godha? Namni haalaan qallaa jaamu kiiloo meeqa? Kiiloo 30. Kiiloo 30. Okay. Kilaasii ati keessa jirtu tana kubbaa meeqaatu guutu? Hin beeku. Hundee maal taate isaa? Okay. Namni tokko arba siif kannee akka hin gurgurre namaafis akka hin kennine yoo siin jee akkam godhu? Arba kana. Nin jiraachifare ittiin bashannana. Osoo nuti ati ijajaa qabaatte maqaan sun maal taate? Ijajahee. Wayi gaafii ati dhagaa battu dhaa ajaa'iba. Akkana hin deebisnee biratti rakkisuun jirta waan. Okay, namni maaliin nama ta'a? Maal jette? Namni maaliin nama ta'a? Namummaan egaa. Namni eessarraa uumame? Biyyee. Biyyeeti dhaqoo hawwitu biyya tami? Ameerikaa fi Kanaadaa. Kanaadaa. Biyyeeti dhaquu inuma hin feene harkullee hin feene biyya tami? Su'uudii. Achiin dhaqa garuu wallaahi ati waan hin taane natti isiisu jirta. Way silaa Keeniyaa jedhee jiraadhe. Gaafii sagantii shanii ture haquma hin taanete akkana kana haquma. Dhuguma Su'uudii dhaquu kaayyoon qabu ani. Yoo Rabbiin hajjii umraa achi na dhaabe achitti. Inshaallah of durattis nan fidini dhaquus nama dhaquufis hin gaddu. Maaliif haala isin keessa jirtu hundi keenya argaarra malee ammeenya biraatti fi miti. Tole abshir dabgal galatoon gaafiin tun gaafii takka lama akkana gaafii lamaan tun afaan Oromoo afaan Ingiliffatti nuufii ta'a afaan Oromoo kana waa'ee sinjoo Ingiliffatti nuufii ta'a. Okay. Jedhi. Gaafii tokkoffaa waa jetti saahiba kiyya asliitu na jalaa bade agartanii jeemee Ingiliffatti. Saahiba kiyya asliitu na harkaa bade agartanii. Agartanii. The Saibeshin Asleshin na jalaa badeeshin ana akkasuma beeka. Wayyaa wallaahi irra dhala. Maaliin godha gaafa Ingiliffa daangaa darbe na gaafattee bar. Okay. Gaafii itti aantu gaafii duraa isin deebisee. The Saibeshin maal jettee? The Saibeshin na jalaa badeeshin argiteeshin jedhaan eessatti argiteeshin naam. Asli lootu bee Ingiliffaa sin jiru? Asli immoo original jedhama asliin. The original la jala badeeshin barbaadeeshin yoo jetteen bara akkasuma originalli asliin akkasuma. Aslitti disheeshin. Okay. Gaafii itti aantu biyyatti galeetiin ooluu qotuu fadhaa jeemee Ingiliffaadhaan. Biyyatti galee. Gootuu Itoophiyaa lafa qotuu. Ati lafa na qochisiisuu beektaa isa gaafii akka lafa na gaafatta. Wayi lafa qotuu hin jaalladhu. Okay. Gaafii dhumaa tofe gaafiin tun haalaan simpiliidha haalaan salphaadha. Ingiliffaan aslii gorsii jetti gaafiin tun. Ingiliffaan aslii gorsii waan barbaadde jee gorsii aslii jenna. Aslii gorsaan. Aslii. Haasa'ee gorsaa waan jechuun barbaadu san. Haasottee jettee haasottee. Okay, please, Dr. Asli, don't talk bad him for these people in the place again and chicken. Asli inshallah yo ya ga ferita sai sin daga wande an sa'a ta gogor sun nanda garu ni sirra daga wasi go dare namni ku binjiru
Tole galatoom gaafii Ingiliffaa gaa haala bareedaa ta'e kanaan xumuree jira daawwattoota keenya reediin akka ajaa'ibatti nuyi jira. Gaafii itti aantutti dabarraa gaafiin tun xiqqoo mata dureen ishiidhaa haqa himu jetti. Hakkuma san nuyi taa'ee jira gaafii gaafii kanarratti gaafii muraasa haga kudhaniiti. Dura irratti mee umriin tan ta'e meeqa jettee yaadda? Yaadda osoo hin ta'in meeqa naan jee gaanii beeka malee. Ani umriin tii amma 27 geettee jirti. Akka Itoophiyaatti bara 1988 dhaladhe. Baatii fulbaanaa keessa. Tanagaa maatii mannaa hime yoo maatiin narraa hir'isee fi natti dabalellee hin beeku. Reefu 28 nyaannee jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Umrii dubartii taanee gadi hin harkisnu yookaan ol hin dhiibnu. Akkasiiti. Akkana. Umrii si adeemsu. Mee diinni hankee guddaan hoo eenyu? Maaliif jetti gaafiin? Diinni kiyya guddaa immoo maqaa ebaluutiin jedhu waan ta'eef ani diinni kiyya guddaan nama saba Oromoo quncursuuf yaadudha. Sababni isaa Oromoon kun gabrummaa waggaa 150 olii baadhate ammatti illee immoo dhiiga ilmaan Oromootiin wanni hedduu ta'amee gaafa irratti qoofamu arguu waan hin barbaanneef wanti guddaan ani anuma mata makiyya kanaa kaayyoo kiyya kan duubatti deebise waan akkanaa kana an silaa nama biyya jiraachuu barbaadu keessaa ka jalqabaati. Kanaaf diinni kiyya guddaan nama Oromoo irratti dalaguudha salphamatti. Waaw, galatoomee. Waan hanga ammaa hojjette keessaa wanni badaan maali meereedhi? Wanti ani hojjedhe keessaa Allahumma salli ala Muhammad yaa kee maali ani waan badaa maaliin dalagee yaa waan badaan ani dalage ani beeytee kumaara taphadhaa biyyatti duriyyeedha. Guyyaa takkatti qarshii gara 30 Itoophiyaa waliin nyaatame waan san hedduun itti gaabba. Akka tasaa bara 2016 roorroo ture biyya keenya keessa maatiin biyyaan bahi jedhanii na kennanii sababa an ajjeefamuu hin barbaanneef ani garuu akkas Finfinnee kana ol bahee daqiiqa 10 keessatti laf narraa godhanii hattuutuu narraa hate hin jeen waan san hedduun takkan itti gaabba. Kasari raafe waan badaa hojjedhe jedhee yaadu jireenya kee keessatti. Waaw, galatoomee. Mee gaafiin itti aantu kijibni guddaan ati kijibde maali mee jetti gaafiin? Kijibni guddaan ani kijibe moo? UN biyya kanaa garte yookaan immoo UNHCR dhaabbata addunyaa biyya kanaatti kijiba guddaa takkaan kijibe. Umrii kiyya 35 ni madde. Nama na dogongorsiise waan san si ajaa'iba. Umrii xiqqeessanii matuun hin fayyadu maal naan jedhanii dhaqeetiniin dabili danda'anii 35 har'aa mikaa 35 gaafsanii madde amma gara 40 kalaa umrii kiyya mana yoo inni jalatti sii galee garuu amma jarri yoo argite intarvii yoo na gootu waan akkana gootu I don't know hin beeku man jaan gaamaatiin biyyatti natti himne. Wow. Okay. Mee Redisha nama akkamii qofluutu haalaan si qofalchiisaati? Ani matammaan kiyya ima kolfa callisee beekta namni yeroo hedduu komantii kolfiin maal naan jedhan hin dadhabe of qabuun danda'u beektaani laagaa kana banee kolfaa kolfullee. So namni na kolfisiisu. Ati sumaatu anu fillee of kolfisiisee oduma haasa'u amma viidiyoo haasa'u yaadnummaa na haasa'u yoo naa dhufe kolfina qabaa beekte. So namni na kolfisiisu nama yaada ifaan ibsatu argitee nama keessatti of hin qabne fa'a. Bakka nama fuulli isaa ifaa inuma na kolfisiisa. Yaani anaaf amala waan ta'eef kolfuun amala waan naan ta'eef nama bira ogamu kolfa namni kolfan na beekaa beekte. Kanaaf ani kolfa baay'ee filadhu akka namaa san jechi hamaa wayyaa gadu fuun eeggadhu. Namni xiqqoo mana hojjaa sa'ee sesseeqannaan hima kolfa. Waaw. Galatoomee. Maqaa hangaarraa dhageesse keessaa maqaa kamtu haalaan si qofalchiiseme? Maqaan baay'eedha garuu mootu kamtu na kolfisiise. Qaalicha tokkotu gaaf tokko beekte maqaan kennu naan sittuu suuqee naan jee ani sittuu suuqee kana maqaa masaa see beekte yokkuun achi deemee sila maal naan jedhee yaadu edaa inni ana arrabsaa jira sii galee maal jechuudha jedhee ilaalkaa sittuu fi suuqellee garagaratti yoo fudhatte anatti waa suuqee jechuudha maal natti suuqee dheetuma sittuu suuqee naan jennaan kolfee maqaa baay'ee kolfisiisadha kun. Mee maqaa hangaarraa dhageesse keessaa maqaan haalaan si fokkotaa jaame si biratti maqaa qabu. Egaa abdee
Si kolfisiise mi maqaan sittu suuqee kun. Akka malee. Gaafii lammaffaan si gaafadhe si galee. Dhageenya. Maqaa hangaarraa dhageesse keessaa maqaan haalaan fokkotaa maqaa kamiin isin jedhe? Maqaa fokkotaa laa ilaaha illa. Maqaan na fokkatu gabra maali kana hin jiraame maqaa amaaraa kana. Yaani maqaa amantii osoo hin ta'in. Gabra maali? Fakkeenyaaf hin jiraamiti. Bakka maqama hiika jaraa kennu. Waa'ee amantiiti waliin tokko baay'isee waan isin beekuu qabdanii. Eebalu jechuun danda'u maqaa san guutumatti hin jaaladhu. Fakkeenyaaf amma Adaanech ka jedhu kana laal. Maal adaamte afaan Oromootiin maal qaba yoo ta'e maal rakkoo qaba. Ani sadii isitini maqaa kiyyaa hin jibbaan maqaan kiyya noormaaliin reedii miti beektaa reedowaan. Siigalee maqaa kana maatiin natti baasu nan gaabbe maqaa Oromoo baafanne maal rakkoo qaba. Maaliif maqaa Arabaa fi maqaa Amaaraa nutti baastan yaa akhi. Amma achi dhaloonni akka baratuuf dhaamsi ani qabu maqaa Arabaa dhiisi. Maqaa Oromoo moggaafadhu ka Amaaraa dhiisi. Amantiirra hin jiru maqaan ani sheekamee ka gaafadhe maqaa feete baafadhu jedhe maqaa xiqqoo sunna Yahudaa jala deemtu qofarraa of qabi malee maqaa afaan keetii baafatte homaa rakkoon qabu jedha. So kana Oromoon akka of taatan asumaan isinii dhaama. Garuu maqarratti yoonii fi maqaanii fi amantiidha. Akka hin dhageetti anis maqaa kana rabbiin akka irraa si gaafatutti hin dhagee maqaa maatii si baastu maqaan taane yoonii fi kabaastu ta'e akka irraa gaafatamtutti kan hin dhageetti akka ati dhageesses. Amma maqaa jechuu kiyya bar yaani maqaa hamaa maatiin nu baase jechuu barbaade osoo hin ta'in dhaloota dhufuuf maqaa filadhaa baasaa jechuu barbaadetti beektee amma fakkeenyaaf kiyya kun amma hamaa miti arrabaa miti waan badaa miti. Garuu ani Oromoo odoo irra ta'ee na gammachiisa. Garuu maatiidhaaf ta'ee na baasee of duraaf dhaloota dhufuuf garuu filattee maqaa Oromoo taate rabbi maa maqaa Oromoo baafatte jedhu waan jiru natti fakkaatu sheekoo ta'e dhokka gaafadhetti. Okay, galatoon. Mee osoon fi maqaa koronaa kana irra deebii maqaa baasiif yoo hajaamtu ta'e maqaa koronaa kana maal jettee baastaaf? Osoo irra deebi'amee baafame. Kuni jecha ittiin ibsuun qabu wallahi. Fokkotaadha beektaa waan baay'ee fokkotaa waan ta'eef maqaan qabuuf maqaa bareedaa baasanii fi beektaa waan ajaa'iburraa. Koronaa osoo hin taane korkoraa fa'aa godhanii baasanii korkoraa gorboraa waan akkasii maqaa fokkotaa tortoraa fa'aa maqaa bareedarra baasan. Osoon fi maatii. Okay. Koronaadha maqaa bareedaati jettee qorqoraa jettee kana addaatee jira. Osoon fi maatiin tanteeja aslii fudhatanii ati immoo ganda aslii faatiif si kannanii wanni ati gootu maali mee jetti gaafin. Hin dhaqu. Hin jijjiiramu. Baay'ee qorra gandi isaanii beekta'anii aanan keenya tokko garuu mootu magaalaan keenya garagara baay'ee qorra gandi isaanii tokko ani qorra hin jaaladhu uumama kiyyarraa gisee qorraa hedduu yaaddoon na qaba. So hin jijjiiramu roorroo banneetiin bifa aaraan hidhannee bosonatti gallee ol finna malee hin galu ganda isaanii. Asli qabbanaa guddaa namni naannoo isaaniitti namni diiman hin jiru odoo duute keessaan argitu qorra gube. Rakkoo qorraati malee bara mucaan diimadhaa turan gaafa dhalatu diimadhaa. Qorratu gurraachesse. Woy asli awal nu boodaya nutti amadduuti. Okay. Osoon fi diina hankee guddaa nama ati xalaata hankee jibbitu wajjin kutaa takka keessatti mana hidhaa hidhamte maal goota meereeti? Jaalalan barsiisa. Ani nama hammeenya namatti yaaduu miti beektaa. Nama na jibbu, nama na jeesu na barbaadu yoo inni ta'e jaalala barsiisa. Jaalalli maal akka ta'e barsiise nama san deebi'ee isa beekta. Ani kaatinaaf kaafte osoo hin taane namoota sooshaal miidiyaa irratti ilaalcha hamaa nuu qaban kan baay'ee amma jaalalaa qaban hedduun horadhee jira fakkeenyaaf. Maaliif ilaalcha jaalalaatiin isa injifadhee jibbaa isa wajji facaasee jibbaan baay'isu beekte. Isa injifadhee isa moo'adhee of jaallachisa malee. Wow, yani ajaa'ibaati. Daqiiqaa teenya sa'aan teenya hedduu deemtee iftii daqiiqaa 40 akkana teenye
Tole daawwattoota keenya gaafiin teenya kana fakkaataa gabaabdumatti gaafii waa irraa barattanii akkasumattis akka haalaan itti bashannantan abdii qabna. So ammaan tana gaafii xumuree jira. Carraan reediitii reediin kanaa reediin gaafii qabaatus yaada qabaatus waan barbaade jechuu danda'a. Mee reedishaa maal jetta madarakni siif gaddifamee jira. Taraan keenya amma Oromaan nu gahee jira. Abdiin jaartii qaba. Ayyarii irratti qabee asii bahaa yaagi. Gaafii akkanaa nama Suura gaafattee waan ani nama meeqadho isee ol namaa sistemi. Gabaa walirratti qabnee asii gabaa tara keessaa yaana. Dhugumatti sirrii miti gaafii akkanaa nama gaafachuu. Tana naa deebisi. Talammataa mootu taajaajibaat akkasii gaafadha. Abdeen jaartiin qabu hin fuune. Ayyee gaafii xumura. Ganaa nama karoorra. Inshaallah rabbi sittaa fuudha nasi fuudha ijoollee baay'ee qabna. Gaafii xumuraa si gaafadha. Abdee show subscribe mee qabamaan warqa dhoyfate. Maal jechuudha? Dafqa kennamaa nu jalaa dhoysitee kun gaafii kiyya. Abdee show egaa hanqa ammatti baay'isa wayi yuutuubaratti fi beeku maaliif yeroo dheertuu kan hin dabarse instaagiraama gubbatti. Ichitti yeroo tiyya hunda dabarsee viidiyooniin asirratti gadhiisu kana hunda viidiyoo instaagiraamaati kan yuutuubii miti. Eefan sagantaan sirriitti yuutuubii irratti seenee irratti hojjechuu eegale baatii 5 akkana baatii 5 ga'ee ammaaf wallahi alhamdulillah sabiskiraayiba kara 42 akkana ga'ee jira. Inshaallah. Deemteerti maqaa yuutuubaraa keessa galteerta kanuma kuma 20 ol qabaannan yuutuubara taateerta. Amma kuma 100 geettee awwaardii fudhatta inshaallah. Inshallah. So ready daawwattoota keenyaan maal jettaa dhaamsas maal laamtaa fiime? Egaan yaada keenya xumurannee jirra. Namoonni boohartanis ta'ee nu hordofaa turtan ulfaadhaa galatoomaa jechoota badaa dubbannee yoo jiraate mootu asumaan of golchaa hammeenyaaf osoo hin taane isin booharsuudhaaf waan ta'eef kuni akka entertainmentii qophii bashannanaati. Kanaaf nu of golchaa isin jaallannaa isin kabajnaa akkasumas mootu namoonni akka tasaa miidiyaa kiyya jala jiraatanii abdee jalatti dhuftanii nu hordofaa jiraattan yoo jiraattan maatii abdee ta'uudhaan yuutuubara cimaa akka gootan abdii isinirraa qaba akkasumas maatii abdee taatanii kan na jala hin jirre yoo jiraattan dhuftanii maatii keenya ta'uu dandeessanii wanti isin beekuu qabdan bu'aadhaaf osoo hin taane uummata keenya tooftaalee adda addaatiin bohaarsuu odeeffannoo biraan gahuuf wantoota adda addaatiif waan ta'eef kana akkasitti amantanii nu hordofuu danda'uu qabdanii ulfaadhaa isin jaallannaa isin kabajnaa ani gama kiyyaan xumuradhee nagaarra naaf jiraadha. Bum tole egaa daawwattoota keenya kana fakkaata sagantaan keenya inshaallah sagantaa dhuftuun walitti deebinaa hanqasutuu nagayaan nu turaan.